Kiliinika yaala ijaa addaa Family. Lammiileen keenya sababa dhibee qaroo keessaniitiif furmaata dhabdanii barootaaf rakkachaa turtan. Har'a yeroon rakkoo suni hafee furmaatni waaraa dhufe. Eeyyee aaga dhagaya. Kiliinikni yaala ijaa addaa Family. Dachee Wallaggaa magaalaa Naqamteetti baname furmaata waaraa qaroo lammii maraa ta'uu eegaluusaa gammachuu guddaan isiniif ibsa. Kiliinika yaala ijaa addaa Family. Abba kafalaa kuukuu dabnee hoffala kuukuu. Maarree dhibee gilaayikoomaa, koorniyaa, retinaa fi rakkoowwan ijaan wal qabatan kamiifuu furmaata argachuu yoo feetan shakkii tokko malee kottaa nu mariisisa. Moora ijaa baqaqsanii yaaluu fi leensii namtolchee galchuu, tiraakomaa dabalatee wal'aansa infekshinii ijaa laachuu, wal'aansa forforii ijaa fi gogiinsa ijaa laachuu, wal'aansa dhukkuba gilaayikoomaa laachuu fi hordoffii taasisuu, namoota dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qabaniif hordoffii gahaa taasisuu, eegumsa fayyaa ijaarratti gorsaa fi hubannaa gahaa laachuu akkasumas tajaajila safaraa fi ajaja golgituu ijaatiif yeroo kamittiyyuu filatamaa kan ta'e kiliinikni yaala ijaa addaa Family. Kaffaltii madaalawaa haala jireenya hawaasaa giddu galeessa godhateen yeroo gabaabaa keessatti yaalii gahaa argadhaa qaroo jaamte deebifadhaa isiniin jenna. Abbaa kaffalaa kuukuu dabnee hoffala kuukuu. Hubadhaa. Tokkoon tajaajila yaalii ijaa argattan irratti speeshaalistoota akka biyya keenyaatti jiru jedhaman ogummaa isaaniitiin filatamanii muuxannoo hojii waggoota dheeraa qaban qacarree waan jiruuf shakkii tokko malee rakkoo ijaa qabdan irraa furamtu hordoffii ga'aas ni argattu. Maarree furmaatni waaraa akkanaa utuu jiru dukkanatti jiraachuun ni yaadama. Maal akkamiin yaadama? Gara keenya dhufnaan hunduu ni yaalama. Shakkii tokko malees rakkoo irraa furama. Qaroo dhabeessummaan hafee qaroo qabeessaan waamama. Kiliinika yaala ijaa addaa Family. Teessoon keenya magaalaa Naqamtee gamoo Qidduus Mikaa'el fuula duraan daandii gara Kaataangaatti galchuun xiqqoo seentanii nu argattu. Kiliinika yaala ijaa addaa Family.